Habibi, come to Dubai. Guzo wada Dubai. MashaAllah, tabaraka rahman. Unkan basalam matachu. Unkan basalam gabbachu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harkafuni akkam jirtani. Yeroo hunda kana maal fiddee dhufte naan jedhina. Ijoollee kana jaalladha. Ani fiqirii illee na keessaan dhumne kanaaf ijoolleen kun ijoollee fiqiriiti kanaaf jaalladha. Dhugaa dubbachuuf ji'a dura ijoollee kana wallolanii turanii beektu. Itoophiyaa keessatti ijoolleen kun lamaan yuutuuberaan beekamuu isaaniidha. Rikeeddii cabseeruu jechuudha akka Itoophiyaatti. Jarri lamaanuu jaalalleedha. Wal jaallatu turanii kanaan dura namni jidduu isaanii lixee akkasii wallolanii aaree innillee gara Dubaayii kanaa dhufee ture. Itoo isheetti nimiini. Isheen illee akkuma argitan of jala utubii ko jala illee jirti. Aartee kusattee wadhageessuu mana kiimii galtee. Isheen nama ishee barbaadutu jira. Isheen isan barbaaddu mucaasa kana wajjiniin immoo nama biyya tokkooti isaanii jarri lamaanuu jechuudha. Achumarraan isheen kootuti isheen si gabbase jedhanni tokko isheen isan barbaadni garuu abbaa qabeenyaatti ani Finfinnee keessa gaardiitiin deemanii Addis Ababa keessa isheen barattee fixattee wanti irra jirti natti fakkaata. Akkasiin goddanyaa mucaasa kanaa immoo argee isheen nama bira jaallatteetti jennaan innillee akkamiin maannarraa dhabdeetiin arraatii jedhee aarii sanaan dhufee sitti hojii jalqabe. Amma kanaan ka'ee isheen dhukkubsattee sireerra guyyaa 4 mana kiimii keessa turte. Sagalee dura doorsisamaa turte sana gaafa isheen gadi baastu inni immoo wadhaga'u akka irraa kana isheen sagalee sana miidiyaa irratti baastennaan akka boorumtu Addis Ababa galee jechuudha. Jaalallu dhugaa qaba. Innillee garaan dadhabee taa'ee ilaaluu korra jedhee biyya gadhiisee bahuu koo wayya jedhee biyya gadhiisee asuuf jechuudha. Achi galee deebitee wallolanii maaliif dhuftee maaliif deemtee sila jette isheenillee akkasuma otoo jiru nam tokko jidduu isaaniin galiin ufuma isaaniillee wal araarfatanii jechuudha. Nama beekamtii ijoolleen kun nama baqa ijoollee nama biratti beekamtii argatee jirudha. Nama beekamee jiru jechuudha wallahi. Nama yuutuuberaan illee rikoordii cabsaniiru jarri lamaanuu. Nama biratti fudhatamallee qabu. Kanaafiyyuu kan isinii fidee fi ani ijoollee kanan jaalladha. Yuutuubera isaanii yeroo hunda deeme nama kufashiisu jalaan deema. Maaliif isinii fidee dhugaatiin yoo rabbi jaalalli keessan wallahi yoo wal qixa ta'ee isa birallee simbirallee yoo jiraate yoo namni akkam addaan sin baasuu barbaade yoo namni sin didduu galuu barbaade addaan namni gargar sin baasuu hin danda'u. Ijoollee kanarratti fakkeenya dhugaa rabbi jaalalli wal madaalaa yoo ta'e si biras isa biras yoo ta'e jechuudha. Namni amma mucaan ishee barbaadu kun yoo mucaa kana dhiisne mucaa kana ajjeesaa jedha isheetiin ishee doorsisa jechuudha. Isheen immoo fe'a ishee malee ani jaalala saafittee isa akka hin tuqamneef jettee deemtee iddenitti waamitti ishee agaabbasa jechuudha. Kanarratti wal lolanii amma sagalee sana dhaga'uun illee biyya galee araarfatee waliif namni tokko jidduu isaaniin galiin araarsanii kan ishee barbaadu akka hin doorsisa mucaan ajjeesa jedhe. Warri isa barbaadanillee sin ajjeesa yoo isarraa hin sin'ee jedhu. Biyya alaa ta'anii biyya keessa ta'anii akkasittiin jechuudha. Faashiniin amma dhufe immoo dubarri yeroo ammaa kana dhiira akkasuma ilaalanii dhaabbii masaa sirraan qabamee sin jaalladhee jedhanii faashinii akkasiitii na fuudhan jedhaniitu baa'ateera amma wallahi safuudha. Rabbiin kana nuun hin gahini. Akka fe'ee yoo ta'e dhiirri ufuma yoo wal jaallate kabajaa qaba malee yoo ofiisi jaallate ofiisi gaafate malee yoo ati gaafatte salphina boorusirraa deemuu nafuu kolfadha kuni. Kanaafiyyuu jechuudha mikinaata kanatti fide ijoollee kana har'aa diina gubuuf inni garuu biyyattuu wallahi isheen qaba hin jaallatallee haadha abbaa walitti barumsa ishee akka isheen barattee fixxu barbaadee ture. Sababa kanaan illee isheen amma barumsa illee dhiistee namicha kunillee na fuudhu namicha kanatti illee hin heerumu jettee barumsa ishee dhiistee teesse mucaasa kana malee jette. Mucaan hunni kunillee akka haadha abbaa ta'ee durumayyuu hanqabaa jira. Har'a ammoo wada Dubaayii fidatee dhufee raga. Dubaayii fidatee dhufee jechuudha. Bashannansiisuuf tikeetii kutee kash godhee kunoo bira taa'ee diina boqoo gadi cabsee jechuudha. Rabbiin kan akkasii isinii halaatu abbaa manaa akkasii. Dhugaa rabbii isa isinitti fayyadamuuf wayin immoo yeroo isin irratti gubuuf otoo hin ta'in han akkasii dhugaa han akkasii rabbi isinii haa kennu warri ganaatti adeemtan. Isa yeroo isinitti fayyadamu isinirraa deemu rabbi isinirraa haa qabu. Kamma dhumaatti jaalala dhugaatiin rabbi isin wajjiniin jiraatu rabbiin isinii haa kennu.
kanaaf warri immoo qabnee jirrullee rabbiin nu haa milkeessu akkas nuuf haa godhu jenna. Akkasii yeroo hunda maal haasoftii jechuun keessan afaan jaraa kana immoo afaan warra jara keenyaa kana barachuufan taphattaba gizeen isaan fidu malee beekellee miti. Akkasii isiniin jedha malee ijoollee kana baay'ee tokkotti hin jaalladha. Fakkeenya hundumaa fi nama beekamtii qabu nama biratti illee fudhatama qabanidha. Yoo isaaniin dhufne illee ijoolleen maaf tuubiin gadhiisne maan nuun dhufne jedhanii ijoolleen iyyaa oolu jechuudha. Daawwattoota baay'ee qabu of jalaati. Jaalallee jechuun akkasii kun har'a gara Dubaayii fidatee diina cabsee warra isa barbaadaniifis warra ishee barbaadanis baquu gadi qabe kunooti jedhe ani isheef hin xinnaadhu jedhe ka ammallee jarri ganaadha jaalaluma wal jiniin jiru malee bittinii miti otuma akka jaalalaa wal jiraatanii dhugaa akka waan seera guuttatee wal fuudhetti in kabaa jira dhugaa dubbachuuf wallaahi yeroo ammaa kana irra akkasiin argamu ijoollee kana maashaallah ijarraa hafaa isiniin jedha wallaahi.